إجول وان مال لفت إيفن نديمنا قوتا وإلمو لفت إيفن نديمنا مو كان سفونا ما بيكو هيانا ما قبو خبجانا ما قبو بركة بيكا بوريف قبيس نديمنا مو إسا يوهاتي من كيسا هاد أنتين أبان قفتي بكيرا واتوكو كتشون نندو إلمو هاد أقول لسا جول bakka kanatti of dagachuun qabnu yoo nuti of cabsanii abbaa of cabse ollaan ija jaamsaa kanaaf laga gibeen achi baafattee laga leeqaadhaan achi baafattee laga awaashiin as baafattee laga gannaaleedhaa fi waabii shabaleedhaan baafattee sababni ati abbootii kootii waa jettuu fi fafa amma booda maal hojjennaa yoo isin jettanii manguddoo biyyaa ulamaa biyyaa walitti qabanneetiyyi gaafa sana waadaa keenya nu jalaa diiganii jallisun kottaa dhalli kun akka inni hin gulle silaa ummata baarsaati bar nuti ummata baarsaati bar kottaa dhalli siidhaaf hin ta'in deemtee nagaan hin galin teessee nagaan hin ka'in nagaddeen milkaa'in bobbaateen milkaa'in jennee abaarraa jenneeti adas na baaraan jedhu jenneetiyyi ummata manguddoo warra haqa rabbiin biraa qabu walitti waamneeti rabbitti isin kennanna hammasuu ammasuu waan kaleessaa gaabbuu irratti amattuma aan gaariin jiru. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبي المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد وبلغ خيا خبجمتوتا جلتمتوتا خنين كليسا الدنيا رتي أرقمتنو مرتقي سنو جرى جرتو بغنغي أنجرات تن سنججا ما شاء الله أرانتنا بكشو والربي من الله في سي حالا أما ديما جرورا والربي من الله في سي يجولا أكاتا غرتي يادا ناما Oromoo sababa bal'aa kanarraa ta'e tokkotti akkasuma akka nama muslimaa amantaa islaamaa qabu tokkotti jireenya hawaasa keenyaa haala ammaan tanaa kanatti laaqamaa fi rakkoo gartee adda addaatiin namoota tokko tokkoon walitti bu'insa hawaasaa qagartee sababaa tahuu sababaa gartee walitti bu'insa hawaasaa tahuudhaaf akka gartee nama tokko tokko namni gartee hundinuu namni badaan bakkayyuu jira bakka hunda jira garuu namni hawaasni keenya tokkummaadhaan beekama tokkummaa hawaasa keenyaa waan miidhaa takkaahuu gargar fageessaa takkaahuu hawaasa keenya kana adda fageessee rakkoo adda addaa jidduutti uumuurraa jireenya hawaasummaatiif jireenya obbolummaa kan gartee hawaasni keenya akka ajaa'ibaatti hojii jiru haala gartee garii dargaggoota keenyaatiin inshaallah tiktok kanarratti deemaa jiru ilaalchisee inshaallah waan sirraa xiqqisho dubbachuu fedha yoon dogoggorillee inshaallah namni yaada gaarii naaf qabdan keessaan dubbisuu dandeessanii akkasuma koomentii jalatti illee naaf kennuu dandeessan jeetii yaada inshaallah ani gartee akka nama tokkotti yaada gartee amma deemaa jiru kana hawaasni keenya tokkummaan dhaabsisuu qaba wanni akkana hawaasa keenya jidduutti uumamuun takkaahuu nama tokko tokko nama dhuunfaatii fi yaada gartee ni jiraame atan mataasaa akka fedhetti illee yaadu inni gaariitti illee yaadu yookaan gartee akkasni namummaadhaaf gartee isatti dhagayamee wanni san akkasitti yaaduun mala wanni akkasii dogoggora akka taatee akka mataa kiyyaatti galalcha kiyyaatti xiqqoo sharaa dubbachuu fedha isiniin jecha inshaallah gara yaada kiyyaatti seenaa akkuma beekamu hawaasa keenya keessaahu hawaasni Oromoo tokkummaadhaan lafa dheertuu deemee tokkummaadhaan rakkoo adda addaa ta'e isaanirra geessu hunda waliin qooddachaa tan dhabee walii wal gargaaraa tan arkatee waliin qooddachaa osoo kutaa waliin qoonnee osoo loqodaa walii hin qoonnee osoo naannoo fi akkasuma amantiin illee walii hin qoonnee
silaawni guddoon namni ilmi namaa waliin qoodu tan rabbiin illee gartee dinii irraa fagaadhaa jee amantiidha. Amantii saninillee osoo waliin qoodne deemu jiranii tokkummaa fi jabeeffachuu fi kana hunda waan silaa rabbi birattillee isaan dileessaatillee tokkummaa Oromoo fi hawaasa biyyattii hundaa wajji tokkummaa uumanii jiraachuudhaan hawaasa gartee gara laafessaa fi nama wajji jiraachuu beeku ana qofaatu jiraata jechuu amalummaafuu hin qabne jechuu. Anaatu abalurra jira, anaatu abalurra beekaadha jechuudhaan gartee waliin qonne hawaasni keenya waliin tuffanne qooda walii kaayanii gaafa gartee Harargeetti rakkoon uumamtee hawaasni Oromoo kutaa hundaatu jechuudha. Akka gartee nama qaamni isaa tokko dhukkubsatetti cinaa dhaabbatan gaafa gartee akkasuma gartee Arsiin rakkoota akka seente hawaasni keenya Arsii, Baalee, Jimmaa fi Booranaa, Gujii akkasuma Walloo fi Wallagga, Ilbaabur hunda Shawaa osoo hin jenne hundi isaanii akkasitti wal cinaa dhaabbachuudhaan beekamanii madaa walii dhukkuba walii dhukkubsatanii rakkoo waliif obsanii hamaa fi waliin gartee lolachaanii gorfachaa kakaraarraa dabee osoo gartee akka hawaasa guutuutti hin laallee akka nama dhuunfaa tokko laalanii yoo gorfamu taanaan gorfamanii kan gorfamne yoo taate irraa callisanii namuu bakka takkaa gartee yadimtuu garsiisanii sirreessanii jechuudha. Haa ta'u hawaasni keenya hawaasa akkanaan beekamu kana tokkummaa isaanii diiguudhaaf namoonni gariin namni hawaasa keessaa dhalate takkaa'uu kutaa keessaa dhalate san bakka hin buune jechuudha. Bakka bu'uu hin danda'u. Warri akkasii gartee xiqqishoo gartee afaan affallii afaan hawaasa gartee kutaa biraatti dheerachuudhaan akka hawaasni kun diinummaa akka biraatti tokkummaa isaanii badduu fi akkasuma gartee badaan kutaa kaan keessa jirus akka gartee waan akka saatanaan isaa afaan dhaabbatee jiruun hawaasummaa teenyatuun gara maletti deemtu hawaasni wali bu'uuf warri waan akkasii dalagaa jirtan TikTok irratti keessaahuu TikTok irratti gariin obboleewwan keenyaa jechuudha. Warri akkasii qusachuu qabdanii yaadachuu qaba. Maaliif jennaan amma wanni deemaa jiru ustaazonni keenyaa ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaatii fi ijoollee waan maal lafatti dhiifannee deemna goota wayii ilmoo wayii lafatti dhiifannee deemna moo kan safuu namaa beeku hayaa namaa qabu kabajaa namaa qabu barataa beekaa boriif qopheessinee deemna moo isaayyuu yoo haati mana keessa haadhan ta'in abbaan qofti bakkee dhaba tokko gochuu hin danda'u. Ilmoo haadha guddisa ijoollee bakka kanatti of dagachuu hin qabnu yoo nuti of cabsine abbaa of cabse ollaan ija jaamsaa. Kanaaf laga gibeen achi baafattee laga leeqaadhaan achi baafattee laga awaashiin as baafattee laga gannaaleedhaa fi waa bisha baleedhaan baafattee sababni ati abbootii kootii waa jettuu fi fafa amma booda maal hojjennaa yoo isin jettanii manguddoo biyyaa ulamaa biyyaa walitti qabanneetiyyi gaafa sana waadaa keenya nu jalaa diiganii jedhe sun kottaa dhalli kun akka inni hin gulle silaa ummata baarsaati bar nuti ummata baarsaati bar kottaa dhalli siidhaaf hin ta'in deemtee nagaan hin galin teessee nagaan hin ka'in nagaddeen milkaa'in bobbaateen milkaa'in jennee abaarraa jenneeti adas na baaraan jedhu jenneetiyyi ummata manguddoo warra haqa rabbiin biraa qabu walitti waamneeti rabbitti isin kennanna ammasuu waan kaleessaa gaabbuu irratti ammattuma an gaariin jiru. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaatii fi akkasuma obboleewwan keenya kanneen saba isaaniitiif quuqaman hedduun waan kana osoo jiraatanii walitti gartee araarsuu baatanii wanni sun lafa dheertuu deemti. Ustaazota asumaan gartee ustaazota keenyaa beektota hawaasa warra hawaasaaf quuqamoo rakkoo hawaasaa bakkuma fudhattuu tahee bifti fudhatee rakkoo hawaasaa san obsee osuma gartee hamaan keenya baalageen keenya isaanillee hedduu hin qabanne akka malee taaniituma ifii fudhataniituma rakkoo hunda dabarsanii hawaasa kana tokkummaa isaanii dalaganii
tokkummaa isaanii agarsiisanii walitti deebisanii walitti araarsanii asumaanuu isaan galatoonfachuun barbaada yeroo hundaa'u umrii nu dheeradhaan jaani silaa gartee warri akka isaanii kun nu jidduu jiraachuu baatee rakkoo biraatii uumama akka gartee obboleewwan keenya dargaggeessa keenya gariitti bakka hunda jira kuni kutaa takkaa miti. Te duraa waan isiniin jiru TikTok kuni rakkina guddaas ni qaba miidiyaadha sooshaal miidiyaa jaamaa rakkina guddaas ni qaba akkasuma faayidaas ni qaba. Isa keessatti namni jallaanis ni argama jallaan adda addaas isa keessatti ni argama qajeelaanis ni argama. Gam tokkotti hunda hamaa waliin godhuu hin dandeenyu. Akkuma lafarratti hawaasa keessa badaanis jiru gaariinis jiru hawaatolchus jiru hawaaballeessus jiru achi keessallee akkasuma jira. Haa ta'u garuu sooshaal miidiyaa kana hawaasni keenya keessaa dargaggeessi keenya shamarran keenya waysatti fayyadaman TikTok kana keessatti wal arrabsuudhaan filoora wallee akkasitti harkataniin se'a filoora harkachuun sun yoo wal arrabsuudhaan ta'e illee ni jiraami. Wal arrabsuu kanarraa yoo waan gaariin dalaganii waa wal barsiisuu khayritti gartee wal ajajuu ni jira ammallee warroon gartee dargaggeessa keenya keessaa akkasuma beektota keenya daa'iiwwan keenya keessaa barnootaa fi daawwaa achirrattis godhaa jiranii fi akkasuma hawaasa keenya harakkate bira dhaabbachuudhaaf hawaasa keenya chitti gartee afeeranii chitti hirmaachisanii hawaasa keenya bira dhaabbatanii hawaasa keenya kagartee rakkoo isaanii irraa qooddachaa jiran hedduu jira. Asumaanuu warra akkasiisaniin galatoomaa jechaatiin gara warra kaanitti cuquta. Silaa gartee namni hundinuu yaadee waan silaa hawaasa fi fayyadaa akkasuma sooshaal miidiyaa kana meeshaa qara lamaatiin ifi muruurra waliin muruurra wahiin itti murachuu diinaan firraa muruurratti silaa xiyyeeffatanii hedduu bareedaadha hundi dargaggeessa keenyaa jechuudha. Duraan dursee hawaasa keenya addaan qoqqooduun maaliif barbaachise obboleewwan kiyyaa akka nama tokkotti maaliif barbaachise hawaasni keenya nuti hawaasa Arsii, Jimma, Wallagga, Walloo, Shawaa, Harargee, Booranaa fi Gujii akkasuma kanneen hafan biraatis ija tokkoon laalla nuti hundinuu keessaa nuti hawaasni Oromoo Muslimaa hajaamu kuni rakkina guddaa qabna. Jara kaan hawaasa kaan qabee wal arrabsu hin garuu keenya kun wal arrabsa rakkoon jirtu bakka kana hawaasni keenya kan gartee amantii biraa qaban hawaasni Oromoo ta'ee isaanii wal arrabsu hin gartuu laakiin keenya kana hedduu wal arrabsanii hedduu gartee amala islaamarraan eegamne musliimarraan eegamne faallaa tahanii warri akkasiitu jira. Warri akkasii sun silaa hawaasa kanaaf waan gaarii yaaddanii tokkummaa hawaasa kanaa cimsuu irratti dalaydanii akkasuma waan hawaasa kana gargaaraa tinnisaa akkuma gartee dargaggeessi keenya irra hedduun maashaallah rabbi sarraa jaalatu dalagaa jiran silaa isinillee dalaydanii hedduu bareedaadha. Haa ta'u garuu gariin keenya akkatti yaaduun na dhiba. Harargee fi Arsii akka waan gartee diinaatti kutuma gartee loqoda adda ta'uu fi bakkumaan itti dhatan lafa Oromiyaa tahee bakkuma laftummaan gartee kutaa adda addaa ta'uu kanaatiitu loqonni adda addaa ta'uu kanaatiitu hawaasa kana adda addummaatti fakkeesse moo Jimmaa fi Arsiin lafti qubsuma isaaniitii fi loqonni isaanii xiqqishoo adda ta'uutu hawaasa adda addaa hadiinaatti fakkeesse moo akkamitti fudhataniitu na ajaa'ibsiisa. Kun Harargee arrabsaa ka Harargee keessaa Baalageen ka Arsii arrabsaa gaafa kana jechuun fitinaa kaasu jechuudha. Fitinaan TikTok irraa kaatu tun fitinaa badduu tokkummaa hawaasaa diiduu akkasuma jireenya hawaasummaa ummata Oromoo irrattii fi akkasuma obbolummaa ummata Oromoo fi kanarratti waan gartee akka miidhaa dhiibbaa guddaa qabudha. Nuti gartee akka Oromootti ka Oromootii miti saba biraa gartee kasilaa nu miidheehuu garaa bal'annee dhiifama goonee fi wajji jiraachuudha ta'e. Maaliif jennaan osuma gartee arrabsuus miidhuus osuma dandayamu akka isaanitti waa balleessuun osuma dandayamu waa balleessurra waa tolchuu filannaa garaa bal'ataa hawaasni keenya ifii dhabee namaa kannu ifii gartee
kabajaa dhabee obboleessa isaa kabajuu akkanatti amanna hawaasni keenya safuu qaba aadaa bareedduu gartee shari'aa wal gaxxamtu qaba wal kabajuu wal guddisuu obbolummaa fi tokkummaa walii cimsuu waliif irra kutuu akkasuma gartee baalagee kaafaan dheeratuu gorsuu jarjaraa keenya gorsuu wallaalaa wal barsiifachuu akkasuma gartee hawallolee walitti araarfachuu harakkate gargaarrachuu kanatti beekaa jechuu hawaasni keenya laakiin kaammaan tanaa faallaa kanaa kutaa walirra duuruu maaltu fide tiktok irratti tiktok yooniif akka dhuunfaatti fayyadamuu feetan obboleewwan kiyyaa namni akka dhuunfaatti fayyadamtanii yookaan gartee wal arrabsuu filattan tokko taatuma akka naannootti yoonii fi nama tokko irraa dhuunfaa qabaattan Harargee keessaa nama tokkicha san maqaa dhahitii arrabsi akka hawaasa Harargeetti jettee arrabsuun hin ta'u tana Oromoon guutuulleen hin fudhatu namni tokko kagartee Harargee keessaa kaadaba hin qabne yoo nama tokko kagartee dhuunfaa arsii keessaatiin dhalataa arsiitiin kawallabdu taate isuma tokkicha san arrabsi sanuu wal arrabsuun gaarii miti akkas hawaasa guutuu bakka buutee hawaasa naannoo kanaa jettee arrabsuun hin dandeessu jechuudha kuni gartee waan Oromoo midhaati ati kagartee Harargeerraa arsii arrabsuuf afaan dheeratu Harargee bakka hin buutu Harargee bakka bu'uu hin dandeessu Harargeen ummata nagayaa jaalalaa fi obbolummaa ummata arsiitii fi ummata kutaa Oromiyaa guutuuf qabu akkasuma ummata biyyattii ka muslimaatii fi ka naannoon qubsumaa walitti dhuftellee ummata addunyaa guutuuf illee kabajaa qaba arsiin nami arsii keessaa Harargeetti gartee afaan dheerattee Harargee nama tokkoof jecha yookaan nama tokko gartee dhimma dhuunfaa keetiitiif yookaan gartee garee teetiif gareen taa'u wal dhabuu dandeessi saniif jecha Harargee guutuu arrabsuun dandeessullee arsii bakka hin buutu jechuutillee arsii bakka buunan eenyutu bakka si buufate arsiirra nam tokko bakka si buufan nuti hawaasa wal keessa jiraatu gaafa gartee ka arsiirraa gad dhufe Harargee dhufe qubsiisanii tiicha jiraachuu jira ka Harargeerraa ol dhufe as qubsiisanii as jiraachuu jira garaagarummaan qaban jechuu hawaasni kuni garaagarummaan qaban akka ilmaan abbaa tokko ilmaan haadha takkaatti walaal ilmaanuma haadha takkaa ilmaanuma abbaa tokkooti keessaahuu warri islaaminaan jidduu jirtu kun baalagummaa fi hawaasa waan adda diigaa tana irraa if qusadhaan isiniin jaa akka nama tokkotti shekkootii teenyallee dhageeffadha if cinaallee ilaalaati hawaasa meessi malee wal arrabsu wal xiqqeessu ni gartanii hin jiru jechuu yoo faayidaa qabaattan yoo nama taatan laalaan hawaasa keessaniitii fi akkasuma amantii teessanii fi diin keessaniif illee bakka qabaattan akkasuma rabbii fi si uume kanallee yoonii fi gartee xiqqollee taatu sodaan saase keessa jiraattee wanni takka shari'aan hin deeggartu hawaasa walirra duru akkasuma aadaan Oromoo hin deeggartu safuudha wal kabajan silaa nam tokko irraa waa balleessalleedha ittiin jarjaran obbolummaa jidduu jira tokkummaa hawaasummaa jidduu jira waan badaa turreedu tokkicha gartee waan bade san tolchaniiti akka tolutti irra dabra jechuu hawaasni keenya wal irra dabran wanni akka lamada deebianii hin balleessan jechuu waan gowwaan tokko balleesse akka tasatti nama harkaatee hee waliin laalanii akka gartee tolutti waliin fixanii tokkummaa hawaasaa waa hunda duursan jaalala obbolummaa gartee wajjiralootaatiif obbolummaa islaaminaatiif waa hunda duursan kana hunda warri ammaan tana tokko hundaa miti tokko warri gartee jara kana irraanfattanii waan kana hin beeytanii seenaa irratti qabsaa'onni Harargee qabsaa'ota arsiitii fi qabsaa'ota kutaa Oromoo hunda tajimmaata Harargee qabsaa'onni arsii akkasuma ka Harargeeti qabsaa'ota Harargeeti adda bahiinsa hin qabu qabsaa'onni isaanii tokko namuu ga'ee gama isaatiin baachaa ture ka Wallaggaa ka Harargeetiif qabsaa'aadha
harargee wallaggaaf arsii wallaggaaf wallaggaa arsiif jimmaa arsiif wallaggaaf harargeef booranaa akkasitti shawaa hundi walloo hundi qabsaawota hawaasa guutuuti. Sheekni isaanii oo sheekni ustaazonnii fi sheekonni gurguddaan kun gosaa fi naannoo hin qaban. Gosa hin qaban. Sheekni gosaatii miti. Ilmi dhalate hundinuu ilma Oromooti malee Oromoo guutuu fayyada. Oromoo tajaajila. Yoo gartee badallee Oromoo guutuu miidha. Jallatellee Oromoo guutuu irraa jallate naannoo xiqqaatii miti. Oromoo guutuuti. Akkuma argaa jirtan hawaasa kamtume addunyaa kanatti adda wal filee wal dhowwu isa gartani. Warri gartee naannoodhaan ololan taanee fi afaan dheerattanii hawaasa keenya ol buusuuf deemtan obboleewwan keenya isin kabajnaa hawaasni sheekotiin teessan gurguddoon tun halkanii guyyaa isinit dubbatti akkasuma hayyoonni Oromoo isinit dubbatan tokkummaa Oromoo irraa akkasuma hiriyoonni keessan dargaggeessi keessanii yaadu jajjabaa jira. Waan akkanarraa isin dhorkan osoo nama hin tuine nama kana gartee haftee walii beekanii namni kun eessarraa kana eessa hojii deemne maaltu bada hawaasummaa tanatti biyyee naqurra takkaahuu ibidda qabsiisurra bishaan taqabatteehuu bakka keetiin bishaan itti neexee dhaamsaa deemuu bareeda jechuudha. Hawaasuma feetee haa ta'u nuti nam tokkollee kan nama tokko hawaasa tokkoon bakka bu'aa je'ee hawaasa kutaa kaanii irratti duulu. Nuti tokko malee garaagarummaa waan akkasiin illee hin qabalannu waan akkasii nu keessatti illee hin dalagamtu. Kuni kaayyoo hawaasa gartee gadii olii kutaa Oromoo Oromiyaa hundaati jechuudha. Kutaa sanbira kutee inumaa kasaba biraatti illee kaayyoon hawaasa keenya akkasi. Waan waliin dhabe qaba malee waan waliin dhabe waliin harkachuuf yaalii godha malee waan adda addaan gartee dhuunfatti dhabee dhuunfa barbaaddatus hin qabu jechuudha. Akka gartee hawaasummaattis. Kanaafuu obboleewwan kiyya isinis yoonii fi rabbiin isinii laaffisee amala akkanaa dhiisaatii hawaasa waan hin taane hin barsiisinaa. Akkasuma gizee gartee sooshaal miidiyaa fayyadamtan gizee siyaasaa takkallee hordoftan siyaasaan tunni dabartii hawaasummaa teenyaatu hafaa ammallee rabbiilleen nu zigaalaa sababa keenyaan hawaasni keenya akkan diigamnee jechuuf itti himaatii hawaasni keenya yoo dandeenye nama fayyaduu irratti xiyyeeffanne irra caalaan nama fayyadu nama miidhaa fi fitinaa adda addaa nama jidduu dandaaruu fi akkasuma hawaasa burjaajeessuu fi walirratti duulchisuuf kutatti adda qoqqooduuf warri deemu kuni Oromoo keessatti xiqqishoollee achi deemuu danda'u osuma achi hin deemne ifumaafuu gartee gatii isaa harkata osoo namni nutti hin dubbanne. Ammas hawaasni keenya hundinuu nama akkanaa kutaa fedheerraa haa ta'u keenya je'ee namni deeggaru hin jiru. Tokko ka deeggaru hin jiru. Yoo gartee mee kun abaluu ni deeggare yoo tokko jallaan akka keetii kasi deeggaru jiraate hawaasa bakka hin bu'u sunis si wajjin hawaasa bakka hin bu'u akkuma keetii jallaadha. Tana ta'uu fitti himaatii qaceellotti waan kana hubadhaa Oromoo jidduutti waan akkanarraa oofuurraa if qusadhaa nuti namni nama kanarraa jenna ilma nama kanarraa nama rabbiin khayrii harka isaarratti banuutu jira jenna. Khayrii harka isaarra banu bakka deemu hundatti khayrumaa harka isaarra banama hulaa khayrii harka isaarra banama iftaahul khayri. Akkasuma wa miqlaaqul sharri harka isaarratti sharri qacufamtuutu jira jee rabbiin subhaanahu ergama rabbi alayhi salaatu wassalaam. Akkasuma mallee ilma namaarraa kan hamtuun harka isaarratti banamtu bakka hundatti sharrii banaa kadeemu miftaahu sharri khayrii cufaa kadeemu kanaatu jiraa jee. Duuba hawaasa keenya nama gartee khayriin harka isaarratti banamtu miftaahal khayri tahuu rabbiin haa taasisu. Ka sharrii cufaa deemu kammoo sharrii bakka deemu cufaa deemu rabbiin haa taasisu. Warra kaansan ka gartee sharrii banee khayrii cufusan rabbiin hin taasinis ninjaa. Nuti isin hundaahuu isin hammeeffine isin jibbanna osoo hin tahin akka gorsaatti akka dhaamsaatti wanni akkanaa hin deemtu hawaasa keenya jidduutti dhaabbadhaadhaa isin jechuu barbaanna. Asumaan hawaasa keenya kanneen gartee wal diddaa obboleewwan keenya ustaazota keenyaa fi
warri dhimmee hawaasa keenyaa tokkummaan hawaasa keenyaa obbolummaan hawaasa keenyaa yaachisuu hedduu galatoomaa waan bareeda dalaydanii ammallee akkasumatti itti fufaa jallaa keenyallee nu gorsaatii akkasumatti fuulduratti hawaasa keenya tokkoomsuudhaaf hawaasa keenya cinaa dhaabbachuudhaaf waliin gamtaadhaan osoo kutaa waliin qonne osoo naannoo waliin qonne osoo loqodaa waliin qonne akkoo osoo gartee amantiinlee waliin qonne gargaarsa hawaasa keenyaa irratti biyya waliin qabna itti deemuu biyya diin qofa adda adda qabna amantii qofa adda adda qabna biyya immoo waliin qabna nuti nam tokkollee miidhuun barbaadnu abbaa fedheehu nam tokkollee miinu nam tokkollee kagartee loognuuf hin qabnu nam tokkollee kagartee miinu tokkollee hin qabu hawaasni keenya garaa qulqulluu hawaasa garaa qulqulluu ta'uudhaaf miidhaa yeroo dheertuu keessa deemee as ga'e kanaafuu warri waan akkanaa ooftan hawaasa bakka buutanii dhaabbadhaadhaa isiniin jenna pilis dhaabbadhaa hawaasarraa rabbi isin haa qajeelchuu isiniin jenna hawaasni keenyalleen waan kana hundi isaanii akka balaaleffatan akka kutaat akka bakka buune namoonni beekanii war gizee yeroo nagartee namni akkasii tokko ka'ee kutaat akkarraa hundinuu kunis gartee isaan san bakka bu'a jettee dubbii hin uwwisinaati san bakkuma takkatti tokkummaa hawaasaatiin dhaabbachuu qaba gara hundaanuu yoo tumsa gamaa gamana deeme namni lafa bada wanni akkasii hin taatullee hawaasnillee waan akkasiin fudhatu dubo tanaafuu rabbi sodaadha hawaasa jidduutti hamtuun facaasinaa yoo dandeessan rakkoon hawaasaatu rakkoon hawaasa keenyaatu guddoodha rakkoo hawaasa keenyaa qooddachuudhaaf waliin qooddachuudhaaf hiriyoota keessa warran gartee waan gaggaarii dalagu jiru wajji hirmaadha yoo san hin taane immoo firraa dabadhaa tattaa hawaasa keenya obboleewwan keenya warreen gartee gariin warri waan akkasii godhu jechuu barbaadeeti inshallah akkasiitii yoon dogoggoree lubbuutiyyaa fi sheexaanarraahii yoon haqa gaxxamallee rabbi irraahii inshallah rabbi nama haqa gaxxamunaa taasisu jecha asirratti hin dhaabaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh